rakkoon an dhufeef rakkoo da'umsaati. Eegasii da'ee jennaaniin gara daa'imni ji'an guunne. Daa'imni ji'a guutuudhaan naanis na baasanii daa'ima kiyya na tajaajila. Qaranaaf daa'imni illee garagara jirra. Amma walitti nu dhiyeessanii na baasanii argadhee amma bareeda naa jira daa'imni tajaajila gaarii na argatee ture. Dhukkubee wanta akka dhiigaatiin na tuqee dhufee garuu guyyaan da'umsaa hin geenye baatii 8 fooyi waan ta'eef kanaafuu na dhukkubee eeganaa wanni cineessuu natti hidhanii bulkoosii sababa sa'aatii 9 walakkaa wayita ta'u sa'a 10 irratti nagamaan dahee achirraa daa'ima kiyyaa fi'an gargar nu baasanii jiini waan hanqisa ta'eef kanaafuu mana ho'aa turtee daa'imni ammaaf immoo achas tajaajila gaarii waan nu kennaa jiraniif hordoffii baay'ee gargaarsa gaarii nu godhanii jiran haala gaarii irraa argannee jira akkanumatti itti haa fufan. Warri mana kaardii keessattuu sirreessuu qabaa qorsi baay'een asiin argamu alaabaalee binnaa kanarratti osoo sirreessanii jennee keessattuu dubartii dahumsaaf dhuftu irratti irra caalaa cinqa irra waan jirtuuf cinqii san namni hunduu beekee warri mana kaardii beekee osoo isaaniif dursi kenname dubartii deettuuf sirriitti dursi isaaniif kenname jedha galatoomaa. Hospitaalli keenya daa'imman reefu dhalataniif tajaajila kennaa ture keessaa du'aatii daa'immanii hir'isuudhaaf jecha ogeessa daa'imaa ispeeshaalistii daa'immanii fiduudhaan maashinoota hedduu tajaajila daa'imman reefu dhalatan kanaaf kan oolan daa'imman kichuu torban 34 gadi yookiin ji'a 7 gadis ta'uu danda'anii yookiin ji'a 9 gadis ta'uu danda'anii daa'imman kunniin maashinoota keessatti guddatan ammas daa'imman reefu dhalataniitiin miidhama qaban garagara kan tajaajilan maashinoota akkasiisaniin galchuudhaan qorannoolee adda addaa akka hospitaalaatti dabalatuudhaan tajaajila kennaa baay'ee bal'isnee jirra. Tajaajila kennaa bal'isuu irratti siree daa'immanii siree haadholii bal'ifachuudhaan daa'imman kamiyyuu akka riifar hin taane gochuu dandeenyee jirra. Kanarraa immoo bu'aan nuti arganne du'aatiin daa'immanii hedduu hir'atee jira. Maamilli keenya hedduu nutti gammadaa kan jiranii fi nutis akka ogeessaatti hedduu hamileen keenya cimuudhaan tajaajila keenya saffisaan haala gaarii kan ta'een kennaa kan jirudha. Hospitaala keenya keessatti kana dura haalli hojii fi bakki hojiillee hedduu isaanii mijataa hin turre keessattiyyuu dhiphina siree kutaawwan wajjin wal qabatee daa'imman kichuudhaaf akka barbaadnetti yaala kennuun nu rakkisaa ture. Tajaajilli haadholiis rakkoodha ture akkasumas immoo tajaajilli kutaa dhibee tasaa kunis rakkoodha ture. Haa ta'uutii bara 2014 dhumarraa eegalee hojiin baay'een hojjetamuu isaarraan kan ka'e tokko kutaa dhibeen emergency yookaan immoo dhibeen tasaa kan itti yaallu babal'atee yoo xiqqaate kutaa tajaajila kutaa 8 kan qabuu fi siree 8 kan qabu wajjin ogeessa guutuu meeshaalee barbaachisoo ta'an guutamanii tajaajilli dhibee tasaa kennamaatiin jira. Inni biraa kutaa tajaajila haadholii yookaan immoo da'umsa wajjin wal qabatee kan kennamudha. Akkuma kana dura beekamu kutaan MCH complex deeggarsa mootummaa biyya alaatii fi mootummaa naannoo keenyaatiin hojjetameen yeroo ammaa kan tajaajila bal'aa akkuma godinaatti ta'e akkuma naannoo Oromiyaatti tajaajila bal'aa tajaajila da'umsaatii fi hordoffii haadholii kittibaata daa'immanii hojii haadholii irratti hojjetaman hedduun isaanii achi keessatti kan hojjetamuu fi kanaan dura siree 12 irratti kennaa kan turre amma naannoo siree 36 irratti tajaajila kana kennaatiin jirra. Inni biraa hospitaala keenya keessatti baay'ee gufuu kan ta'ee fi imaammata mootummaa galmaan gahuu keessatti illee shoora guddaa akka taphatu kan taasifame keessaa kutaa daa'imman kichuutti yaalamanidha. Daa'imman kichuu kanaan dura tajaajila kutaa dhiphaa yookaan kutaa tokko keessatti kennamaa ture. Bara kana keessattuu bara kana kurmaara 2015 kurmaana tokkoffaa irratti kutaadhuma kanaan dura ture san riinoveetii gochuudhaan keessa isaa babal'isuudhaan deeggarsa meeshaalee biiroo fayyaa Oromiyaa irraa arganneen meeshaa almost barbaachisaa ta'an parsantaa 90 ol ta'an guutuudhaan kutaanis bal'achuudhaan tajaajila bal'aa itti kennaatiin ture. Kanarraan qabatee du'aatiin daa'imman kichuu kana dura naannoo parsantaa 11 ture amma gara naannoo parsantaa 5tti gadi xiqqaateetiin jira. Gara fuula duraattis immoo kutaawwan hafan babal'isuudhaan tajaajilawwan biraa kan kennudha. Walumaa galatti
tajaajilli deddeebi'anii yaalu kanaan durallee akkuma itti fufeetti jirutti tajaajila cibsanii yaalu siree 69 qofa irratti tajaajila kennaa kan ture yeroo ammaa kana waliigalatti akka hospitaala keenyaatti siree 110 irratti tajaajila kennaatiin jirra. Haa ta'uutii bara kanas immoo siree kana bal'isuu fi yookaan immoo gara 150tti ol guddisuudhaaf karoorsinee hojjechaa kan jiru ta'uu keenya. Haa ta'uutii kana keessatti hojiiwwan baay'een hojjetamaa jiraatullee gufuu hedduutu jira. Hanqina humna namaarraa kan ka'e akka barbaannetti hiixannee hojjechuudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Haa ta'uutii biiroo fayyaa wajjin mari'achuudhaan bara kana keessa jijjiiraadhaan ogeessanii arganne inni abdii goona. Inni lammaffaan bara kana gufuu ta'ellee hojii keessatti hojjechiisuu dhorkee qorsa akka barbaannetti namaa kennuun tajaajila dhiyeessii adda addaa namaa kennuun baay'ee rakkoo ta'e. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti jijjiiramuu baatullee fooyyee gaarii akka qabu in agarsiisa. Hawaasti keenya gaafa hospitaala dhufu tajaajila nurraa barbaadu yeroo dhufu bakka hundattiyyuu itti quufuu dhiisuu danda'a. Keessumaa komiin kan nurratti kaa'aa ture naannoo tajaajila mana kaardiiti. Ariitii barbaadameen kaardiin bahuu dhiisuun rakkoodha. Inni biraas kompiitarri tajaajila kennaa turre naannoo kompiitara lamaati. Kana biraa wal qabatee naamustumti hojjetaan naannoo sana jirullee xiqqoo hanqina qaba ture. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana gama tokkoon kompiitarri illee itti daballee even tajaajila haadholii fi daa'immanii qobaatti baasuudhaaf gara foddaa tokko irratti baasuudhaaf hojjetaatiin jirra. Yoo milkaa'e torbee tokko keessatti kan raawwannu ni ta'a. Inni lammaffaan meeshaan jiraatii qofaaf osoo hin ta'in hojjetaan mana sana keessatti hojjetu naamusa qabaachuu qaba. Hojjettoota hawaasa seeraan keessummeessuu dhiisan kanneen of eeggannoo xumuraatti kenninis jira. Kanneen kutaa sana keessaa gara kutaa biraatti akka jijjiiramanii fi amala jijjiirraa akka agarsiisan kan taasifamee jira. Akkasumas naamusa irratti kan dhiyaatanis ni jiru. Ta'ullee ammas wanti hunduu qulqullaa'ee kan jedhu amantaa hin qabnu gara fuulduraatti kan itti hojjennu waa hedduu akka jiru nutti agarsiisa.